dhiphachuun yeroo isaa garuu yeroo argachuu qajeelummaan it's a more personal isa nuti dhuunfaa keenyatti qabnu rachuun isaa walitti jiru qajeelummaa fi qajeelummaan yeroo hundumaa walitti hidhatee jiru kanaaf nuti jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa waa'ee kanaa iddoo itti kennuun barbaachisaadha akka amantootaatti maal inni qajeelummaan maal jedha sagalee waaqayyoo yommuu namni mana isaa keessa gaaffiidhuma mirga isaatii yommuu inni gaafatu yommuu hin gaafatamin hin gaafatin jedhanii yommuu nama hidhan yookaan nama mirga namarraa fudhatan qe'ee namaa buqqisan yommuu waan hundumaa namarraa fudhatan yeroo suni lafatti seera jigeedha lafatti qajeelummaan dhabameedha lafatti qajeelummaan diigameedha jechuudha. Waaqayyo waaqa qajeelummaa kun immoo waaqa tokkicha. Waaqni lama jiru, waaqni sadii jiru, waaqni afur jiru. Waaqayyo tokkicha akka jedha laga jedha. Sima duwwaatu waaqayyoodha jedha. Bantiiwwan waaqaa fi bantiiwwan waaqaa isa bantiiwwan waaqaa gararraa jirus macca isaanii hundumaas lafa waanta isaanii jiru hundumaas galaanni waanta isa keessa jiru hundumaas situ uume isaan hundumtuu situ jiraachisaa jiru. Isa kana hubachuu dandeenyu yommuu kana hubannu eenyuuf qabatuu hin dandeenyu. Hamma kana walitti nama hundumaa qabu. Sagaleen waaqayyo ofiiruma isaatii qajeelaadha. Waaqayyo kun immoo tokkichi waaqa biraa ta'uu hin dandeenyu. Horiidhaan darbatamuu hin dandeenyu. Mootummaadhaan darbatamuu hin dandeenyu. Ofii keenyaan darbatamuu hin dandeenyu. Baay'ee keenya garaa keenyaaf darbanii. Sagaleen waaqayyo isa kanatti dubbatu. Inni kun barbaachisaadha. Waa'ee qooda maalii qabaanna qoodi keenya maal isa jirutti deebi'uudhaaf. Inni lamaffaan immoo hubachuu danda'u waaqayyo kuni waaqa firdiiti. Ameen. Waaqa firdii kennuudha. Ibroota boqonnaa 12 akkasii akka jedhu waaqayyo abbaa firdii namoota hundumaati. Waaqayyo inni tokkichi kun immoo namni firdii waaqayyo jalaa tokko yoo jiru. Si tokko waan jalaa nutti fakkaata miti. Eenyu kan firdii waaqayyo jalaa inni qajeelaan isin nafu inni jallaan isin nafu. Hojjeta cimaa hojjettee waan hundumaa balleessiteetu mana irratti galte. Firdii ishee maal jedha jireenya kee guutuu mana irraa keessaa ba'uu hin dandeessu achi keessa. Achi keessa teessee isheen halkanii guyyaa maal yaaddi firdiin kun naaf hin ta'u kana jalaa ba'uutu mana jiraatti yaaddu wanta ta'eef akkamitti akka mana sana keessaa baatu barbaadde. Ennaan jiru tokko inuma ilaaltu mana sana keessa teessee ilaalti. Haala waan hundumaa qorattu gaafa qorattu namichi inni yeroo hundumaa mana sana keessa warri taa'anii firdii faradamee jira waan ta'eef yeroo dheeraa jira waan ta'eef jechuun geetti jiru. Yommuu isaan duranii qaacala turbutamu yommuu qaacala turbutamu jaarsa tokko jira jaarsi kun namoota reeffa sana fuudhee saaxinii keessa gashee rurrukutee waan hundumaa godhee gara galgala gaafa ta'u fuudhee dhaqee awwaala. Ishee kana jumaa teessee ilaalteetu karaa kana baasaa jettee sagantaa baafattee namicha itti firoomtee qabatti firoomtee hiriyoomsattee kana booddee anasuma keessaa bu'u firdiin kun naaf hin ta'u as keessaa ba'uun barbaada kanaaf na gargaareetti akkamittiin si gargaara jennaan yommuu qaacalli rukutamu reeffa as keessa gaafa gashitu anammoo reeffa sana irra kaa'iiti saaxinii natti waqariiti na baasii dhaqi na awwaali gaafa namni rafii jedhu boolla sana keessaa na baasiiti jaarsi riyoomeera wanta ta'eef tole jedhee fudhate deemu kana booddee fudhatee walii galanii gaaf tokko qaacalli rukutamu gaafa rukutamu qophooftetti adde isaatti dhibantee keessa itti akkuma ni jedhee kana booddee isaatti rukutanii fi qophaa'anii fuudhanii dhaqanii awwaalanii gaafa inni awwaalu isheen achi kiskistee gaara bilisummaatti tokko lama gaafa isaatti rukutan gaafa isaa biyyootti galan isheen ammoo gargar ofii keessa baata inni kana booddee turte takka immoo yeroo turte jettu inuma eeddi hin dhufu inuma eeddi ilaalaa gaba awwaalamtee inuma eeddi hin dhufu inuma eeddi hin dhufu utuma yeroo isaa sokke booda shaama tokko of keessaa qabdii gaafa shaama sana qabsiiftee ilaaltu akkatti baatu qabu gaafa qabsiiftee akkas ilaaltu eedaa kan achi keessa jiru jaarsa isaa ishee baasu. She created her own trap. Ofii seetii kan keessatti duutu qopheeffatte. Waaqayyo jala bu'uun hin danda'amu. Jal'ina hojjetanii ba'uun hin danda'amu. Wanti hundinuu hojiin hundinuu yeroo qaban. Yeroo waaqayyooti. Yeroon waaqayyo kuni yeroo isaa keessatti takkaa'amee jira. Baay'een keenya tarii hin hubannu ta'u. Yeroo isaa kan dhufa yaadadha yeroo waa'ee kana
yeroon wallaa keenya dubbata. Bara dargiidhaaf baay'ee keenya ijoollee keessuma gara naannoo haalaatiif waanta ta'eef nu gajjallaa soosaa beekee jiru. Loltuu dargii biraa jiru. Hiyyaa oduuwwan mumini gaafa isaan dhufanii nu sodaan nu fixee jireenyuma keenya yoo baqanna humna isaan ittiin deemanii amanuu hin dandeessanii. Eenna naammaatu yeroo hundumaa jaarri kunii gara kana waaqayyo waan kaasu yoo fakkaatu. Kan sitti bu'u 1991 yommuu waraanni diigamee biyyi diigamee kufee nuti yuunivarsiitii galee biyya jiratu. Warri sila akka sinitti himuu danda'u jecha ittiin jedhu sodaachii jecha kopheedhaan dhiitanii nama ari'aa jaarsa dhiitaa ijoollee durbaa dhiitaa kan achi jecha jedhanii qawwee nurraa fuudhaa ijaan uffata isaanii baasanii geeddarachaa fiigu. Eessaatti? Amana guddaa waggaa tokko yoo waan ture nutti fakkaatu. We are always wrong. Waaqayyo garuu qajeelaa. Ameen. Waaqayyo garuu beekaa. Si'a tokko tokko kaanee yeroo isaa dhumee kana irra keessaa kana biyya keenya maal jedhu ergi waraabessi darbee isaa duttee moomentii jira waan hundumaa keessa moomentii jira moomentii sanatti dhimma bahuu hin dandeenyu nama komannu tokko iyyuu hin qabnu balleessaa kan nuti kaanuma keenya baay'ee balleessineerra kana hin balleessine we have to confess. Yaaduma mataa keenyarraa kan ta'e qalbii keenyarraa kan ta'e waan adda addaarraa kan ta'e carraa baay'ee balleessineera. Carraa kun namaa kenna miti. Namaatti uummata malee waaqayyo wajjiniin. Amma nuti kan itti deebiin jiraatu kan dubbachuu jiraatu hawaasa walii keenyatti kan dubbachuu jiraatu gaafa gadi baan dubbachuu kan jiraatu yeroo kanatti yeroo hojjetu. Yeroo itti waa'ee fuuldura saba keenyaa biyya sana waliigala biyya sana irratti hojjetamu. Guyyaan isaa kun darbe. Moomentii isaa kun darbe. Itti qabata malee si'a tokko tokko namoota excuse biyya kana amma amaluma keenyanii waan tokko yoo ta'e baay'ee keenya amma biyya sana nama ajjeesaniitu namuma fayyaa ajjeesanii maal jedhu. Gubbaa sanaa dhufaniitu warra Eertiraatti dhufee isaanii achi gadi nutti erganiiru. Yookaan kana nu godhanii externalizing. Jechuun waan nama ta'u sana deebisuu mannaa maal keessatti geessu itti hima. Waan biraatti explainii kun rakkina isaanii wasitti fakkaataa kun rakkina tokko tokkoon keenyaati. Aadaa nama biyya sanaati. Rakkina sana ija isheetti dubbannee hiikatti kennuurraa waan biraa barbaanna hiika biraa barbaanna kanaaf kana ta'e kanaaf kana ta'e kanaaf kana ta'e kanaaf kana ta'e dhuma qawwaan saamu. Dhumarratti keetti bataalee deessu waan keessa dhaabbachuu fayyadu. Waan excuse barbaadu hin qabu. Jibbaa fi hammina facaasuu dhiifne dhiifamaa fi jaalala araara facaasuu qabu. Waldaan kiristaanaa qoodii walii keenya keessatti hawaasa keenya keessatti geeddaramsi inni olaanaan akka dhufuuf wal caccabsuu fi aangoo irratti wal qabuu dhiifne wal ijaaruu saba ijaaruu tokkummaa ijaaruu tokkummaa amantootaa ijaaruu. Siya tokko tokko barnuu manjirratti namni walakisee wal fixa. Agarra misa ijoollee siya tokko tokko mana keessa yeroo isaa wal qabannan ilaala. Marcumatu jira tokkorran ta'a itti taraarra ta'a waan isaa malee nama ta'an jala Ameen jedhame. Jechuun tartiibaan irra ta'a wal duukaa irra ta'uu hin danda'amu. Marcumuchi iyyuu caba. Siya tokko tokko waan manjirratti wal fidna. Yeroo tokkotu beektuun isa oduu Oromoo kana namichatu farda bitachuu barbaada. Farda yommuu bitadhu ilaa jalattanii dhadhaa itti agarsiisa. Farda naaf bitadhaa farda asitti ni dhadhaa itti agarsiifate golgola keessatti agarsiifate. Akkasii kan tolettee achitti agarsiifate. Gaafa tokko gaafa inni dhufu fardi bitadhu qaamataatti akeekkatee jiran. Gaafa dhufu fardi lafa farda inni bitatee hidhatutti haati mana waa keessa jirti. Maal akkamitti lafa farda bitatutti lafa farda hidhatutti akkamitti qodaa kana keessa jedhu boo maal waan waan jirreefi for nothing. Akka mana maqaa farda si bitamu dhacheessa.
ayyaanni jiru. Lafa namni wal harkisu, lafa namni dubbii, lafa namni aangootti wal qabutti ulfinni jiru. Lafa namni kabajaan qabne jaarsolii kabajaan qabnetti surraan jiru. Dadhabbii duwwa, tuffii duwwa. Wal qabachuun hin danda'amu. Akeekkannee waan qajeelaa facaasutu gara inni waan godha. Sadarbi gannee haaraa waan haaraatti deebiin waldaan kiristiyaanaa isa kana dubbachuu dura jiraata. Amantooti kana dubbachuu dura jiraata. Warri sagalee waaqayyoo dhaggeeffannee asii baanee miila biraadhaan waan biraaf jennu dhaabuu dura jiru. Jireenya qaqqajeelummaa dhugaa utuu hin jiraatin waan tokkoyyuu gochuun hin danda'amu. Yoo fakkeenya hamaa ta'an irraa kanatti. Inni dhumaa inni itti aanu lamaffaani warra miidhamanii waaqayyoo gara keessan jira. Ameen. Sila maaliidha sagalee waaqayyoo gara isaanii hin jirani. Isumatu dubbate. Isuma kana dubbanna. Waaqayyoo gara isaanii jira. Warra hidhaa keessa jiran waaqayyoo isaanii wajjin mana sana keessa jira. Warra du'anii waaqayyoo isaanuma wajjin hin jira. Warra miidhaman warra reebaman isaanuma wajjin hin jira. Nutti hin fakkaatu. Waaqayyo garuu yommuu aangoo isaatiin mul'atu dhufa. Yeroo sana garuu waaqayyoon duwwaa waaqessuu kan inni nu gargaaru. Inni sadaffaa warra sabaaf hojjenna jedhaniini yeroo isaatti saba gamtaa fi qajeelummaan akka hojjetan. Yeroo isaatti gamtaa fi qajeelummaadhaan saba sanaaf akka hojjetan. Itti dubbachuu nurra jira. Walitti dubbachuu nurra jira. Wal gorsuu nurra jira. Lafa gamtaa fi qajeelummaan hin jirre waan tokko waan jireenya koo keessaa bu'u. Kana gochuu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa. Itti dabalee obboloota kana irratti qamaan baay'een galateeffachuu barbaada. Akka dhuunfaattis akka waldaa kiristiyaanaattis tarii sagantaan kun yeroo jalqabame gita kana jedhamee ga'a jedhamee baay'ee yaadamne ta'a. Garuu amanamummaadhaan sababii kaaniif hinaaffa hawwii guraadhaan sababii kaaniif waaqayyo isaan gargaaree gufuu isaan dura jiru hundumaa keessa isaan dabarsee fidee asitti walitti nu qabee walii wajjin akka saganu nu godheera. Nu waaqayyo galata kennaa. Tarii walii wajjin dhaabachuun keenya kun salphaa sitti fakkaata. Diinaaf mo'icha guddaadha. Diinaan mo'icha guddaadha. Waldaan kiristiyaanaa magaalaa lakkuu keessa jirtu garaagarummaa keenya ishee xixinnoo ishee shishshifii irraanfannee itti dhiibnee lafa keenye akka saba waaqayyootti akka ijoollee kiristoositti nuyi ifaaf soogidda taane biyya lafaa keessatti waamamuun keenya hojiin argamuu danda'u ture jira. Odeessuu duwwaa miti, lallabuu duwwaa miti, faarfachuu duwwaa miti. Waaqayyoo gita kanatti si waamaa jira saba waaqayyoo. Kanaaf hin gammanna guddaa waaqayyoon galateeffama. Egaa iddoo kana kan dhufneef walgahii keenya yeroo kan biraarraa adda. Walgahii hafuuraa kan biraa goonu yeroo kan biraarraa adda iddoo kanatti kan walgahii. Adda du'agahii dhufne. Du'agahii dhufne du'agahii nama 500 dhufne. Nama 500 dhume, nama 400 dhume. Inni kaan hidhaa keessa jira. Inni kaan lafa inni jiru beekamu. Inni kaan caakaa keessa jira. Du'agahii dhufne. Gadda hunduma keenyatti dhagaa. Nama tokkotti miti, nama lamatti miti. Waldaas akkanatti waldaas akkasitti dhagaame miti. Hunda keenyatti dhagaa. Namni du'agahiin oolu kanaan dhufne. Tarii obbolooti sababii garaagaraa rakkina danda'atiin dadhabanii yoo ta'anii ammas yerootti walii wajjin dhufanii dhaabatan. Harka wal qabannee garaagarummaa keenya lafa keenyee akka ijoollee waaqayyootti gadda nurra ga'e kana boo'icha boo'aa jirru kana waaqayyo akka inni nurraa kaasuuf kanan nama mana boo'aa hin hamnu sagaleen waaqayyoo nutti dubbateera gaarii godhe boo'ichi keenya hin darba rakkinni keenya hin darba dhiitamuu keenya hin darba waaqayyoon seenaa jijjiiruu danda'u anaaf isinii wajjin jira waaqayyo isa seenaa jijjiiruu argineerra mootummoota darban irratti argineerra erga wali darban gurguddooti darban inni kun maaliif hin darba maaltu adda isa godhu hin darba
eegganna amma sittiin immoo waan gochuu dandeenyu akka kiristaanaatti walii wajjin goonu anaaf isin waan gochuu dandeenyu qabna keessumaati inni jalqabaa walii wajjin kadhachuudha wal jajjabeessuudha addana kan jirrus biyya kan jirrus gaddi kun mana keenyatti maatii keenyatti saba keenya waldaa kiristaanaa keenyatti biyya keenyatti galee sababii ta'eef wal jajjabeessuu garduma keenyaati abdii kutannee boonnee galoodhaaf dhumne iddoo kana otoo hin ta'in waaqayyo nu wajjin jira jabaadhaa atis waldaa kee keessatti jabaadhu atis achitti jabaadhu atis achitti jabaadhu waliin jechuudhaaf dhufu waaqayyo nu baay'isee nu guddisee karaa hundumaatiin nu ijaaree babal'annee nagaranni fulfinni isaaf haa ta'u bal'achuun keenya guddachuun keenya garuu kan nu miidhu ta'uu irra jiru kan gargar nu baasu kan nu bittimsu ta'uu irra jiru waaqayyo nu gargaaraa jagaranni fulfinni isaaf haa ta'u warri mandaratti yoon keessa jirtanii garaa guutuudhaanii waaqayyooti iyyaa waaqayyooti akkas jedha sagalee waaqayyooti anatu jedhamiti warri yoon keessa jiraatan iyyaa arraboo saba keessan saba oromootiin Ameerikaa keessa kan jiraatan iyyaa gara waaqayyooti fageenyi lafaa isan daangessu waaqayyo hin dhaga'a akkaataan kadhata keetii isan daangessu waaqayyo si dhaga'a amma beektu gara waaqayyooti iyye gariidhaan wal qoodee taa'ee wal teessisaa faayidaa yerootiin